Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jecha mata duree har'aa irratti akka mari'annuuf gadi baasee akkan dubbadhuuf kan na kakaase sababa hedduu yaada namooti baay'eennaaf barreessan nama mariisisan dhukkuba guddaa dhukkuba daawwaa dhabe dhukkuba bara namaa fixaa jiru dhukkuba gola nama baay'ee jeeqaa jiru nagaa dhorkaa jiru amanamummaa dhabuu bilbilaan dhokachuu xabachuu kana irratti yaada koo kennuu barbaade anaafi maatiin biyyadha maatiin tokko diigame jechuun biyya diigame jechuudha waa diiguun baay'ee salphaadha ijaaruun garuu hedduu ulfaata hundi keenya yeroo gara gaa'ilaatti dhufnu guddannee hamaaf gaarii adda baasnee gaddaaf gammachuu dukkanaaf ifa argachuuf dhabuu beela'uuf quufuu daaruuf uffachuu waa hedduu keessaa waliin darbuudhaaf waadaa galtanii waadaa gallee jireenya yeroo ijaarrannu waadaan wanta salphaa miti wanti namni amanamummaa isinitti kenne tokkooni amanamuu dhabuuni salphina guddaadha yeroo tokko wanti badaan yeroo irra deddeebi'amee hojjetamu yookiin irra deddeebi'amee godhamu badaa sana badaa yoo jechuu baanne dogoggora ta'uusaa yoo baruudhaa baanne akkoo yeroo hundumaa dubbadhu dogoggora sanarraa deebi'uudhaaf ofirratti hojjennu yookaan immoo dogoggora sanarraa deebi'uudhaaf iyyaallu normaalii yookiin waama sirrii nutti fakkaata waan ta'eef namni tokko jireenya biyya lafaa kana waliin qooddachuudhaaf waadaa walii galtanii wal jaallattanii jaalala keessan hundee godhattanii waliin maatii hortanii maatii jijjiiruudhaaf maatii jiraachisuudhaaf utubaa walii taatanii qaawwa keessa walii duuchuudhaaf waadaa hedduu walii galtanii erga karaa jalqabdanii erga maatii horattanii hamma tokko karaa waliin miltoo walii taatanii deemuu jalqabdanii gaa'ila keessa erga galtanii booda waan tokko amanamummaa walii dhabuun wanta sammuun namaaf hin eeyyamne wanta rabbis hin jaallanne rabbi birattis fudhatama hin qabne gatii guddaa nama baasisudha namni tokko gaa'ila duratti rileeshnshippii adda addaa keessa jiraachuu danda'a namni amma nama sinii ta'u argattanitti garuu namni tokko erga gaa'ila qabatee gaa'ilatti seenee booda dubartiis taate dhiira erga heerumte yookiin erga fuudhee booda murteesseetti galee booda jaallatee sin jaalladha jedhee yookiin akkuma amma ta'aa jiru lukatti kufees ta'uu jaarsas erge sababa adda addaadhaan murteessee dubartii tokko wajjiniin jiraachuu jalqabe haati manaas akkasuma naa taataa si filadheera jettee dhiira tokko wajjiniin erga jiraachuu jalqabdee booda waa wal dhoksuun umurii walitti taphachuun miira walitti taphachuun waa hedduu nama gaddisiisudha obbolaa koo yoo nuun wal gorfachuu baannee yoo nuun mari'achuu baannee wantumti akka sassalphaatti deemu hundee gadi fageeffatee bor kaalcharii keenya ta'ee itti fufuu yookiin immoo amaluma nuu ta'ee dhalootni nu dudduuba jiru yookiin dhalootni nu booda jirullee waan akka normaalitti itti fufee wanta nama diigu kana wanta nagaa namaan laanne kana wanta bara namaa fixu kana dagaagsuu danda'a yeroon akkas jedhu keessumaa jenereeshinii kanatti amma yeroo ammaatti abbaa manaaf haadha manaa hundan jedhu warra isinii ilaallatuufidha waa wal dhoksitan bilbila wal dhoksitan baatanii galtanii bilbila keessan lafan keenya akka waan bilbila keessa wanti tokko hin jirre namni akka kootti gaa'ila isaaf amanamaa ta'e tokko namni mana isaaf amanamaa ta'e tokko
saala lamaan iyyuu ni laallata. Yoon dogoggore noof kalchaa. Tokko bilbila isaa dhoksuun maaliif barbaachise? Bilbila isaa keessa fakkeenyaaf an bilbila koo yoon kaa'e bilbila koo jalaa wanta abbaa manaa koo jalaa dhokatu maalidha? Bilbila abbaa manaa koo kan qabatee jiruuf wanti na jalaa dhokatu maalidha? Wanti godha garuu dogoggora guddaa misseekii guddaa amanamummaa dhabu bar addunyaa umurii siif laatame waliin jiraachuudhaaf gaayilli salphaa miti. Maatii geggeessuudhaaf murteessitee dirqisiisamtee miti, murteessitee itti galtee itti amantee wanta amante sanaaf amanamummaa dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Hundi keenya yaada koo kana keessatti ofaa ilaalu. Taphachoo bilbilaan taphachuu yookiin dhokachoo bilbilaan taphachuu, oksanii teekstii gochuu, sheer gochuun barbaadu. Garuu seenaa hedduu nama gaddisiisu keessumaa seenaa maatii lamaa dhagee. Dhugaadha kun bara waliin fixinaa. Obboleessa koo bara haadha manaa kee fixiin. Amanamuu dhabdee hin jeeqiniin. Nagaadhaan si wajjin gammaddee waan arge akaayii ishee qorxomattee bishaan ishee dhugdee bareeddee bara ishee jiraachuu soo dandeessu. Wanta hin tattaane, wanta sirraan eegamne, wanta waaqa biratti sin jaallatamne kana gootee mana kee hin diigin. Suuta summiin kun keessuma keessa nyaachuu danda'a waan ta'eef. Suuta jireenya kee diiguu danda'a waan ta'eef. Suuta waan hamaa gurguddaadhaaf si saaxiluu danda'a waan ta'eef. Atis obboleettii koo bilisummaadhaan jiraachuu too dandeessu. Gaa'ila kee kabajjee wal jaallattee walii yaaddee rakkina kee mari'attee hiikkattee nagaadhaan jireenya qabbana qabu jiraachuu too dandeessu. Sammuu walitti taphachuun haala hin taane irratti hundooftanii waan adda addaa taphadha addaa taphattanii fi yaada koo kana keessatti akkasin of ilaaltan yookiin dhaamsa koo har'aa keessatti akkasin of ilaaltanii adaraasaniin jechuu barbaada. Gaa'illi ulfina. Gaa'illi waa guddaadha. Kabaja barbaada. Ulfina barbaada. Wanta hundumaa caalaamu amanamummaa barbaada. Nami tokko akka inni nama jaallatu kan inni baramu nama sanaaf amanamaa ta'uudhaan. Obboleessa koo haadha manaa keedhaaf akkati sirriitti ishee jaallattu kan inni beekamu kennaa gurguddaa kenniteefi miti. Yookiin baatee galtee sin jaalladha jetteeni miti. Yaada isheef eeggattee, sammuu isheef eeggattee, nagaa laattee fi teessee yeroo laattee fi mari'attee. Wanta hundumaa caalaa tokkoffaa ishee gootee, hiriyoota keerraa haadha manaa kee caalsisattee, namoota paartii sadaffaarraa haadha manaa kee caalsisattee, yerooti maatii kee geggeessitu, mana kee geggeessitu, siifis qabbana, siifis haragalfiidha, siifis gammachuudha, siifis nagaadha. Obboleettii koo atis akkasuma. Atis akka dubartiitti amanamtee fi wanta akka dubartiitti sirraa eegamu nagaa walii laattee mana kee jannata godhatte yoo jiraatte atis akkasuma jireenya kee sitti mi'aa'a. Barri kee itoon darbiin itoon beekin barri kee lakkoofsa qofa ta'ee darba. Gaa'illi abaaboodha. Abaaboon bishaan dhuge malee immoo hin cooliga. Kan bishaan obaasuu qabu haadha manaa yookiin abbaa manaa qofa miti. Abaaboo ol guddachaa jirutti haati manaaf abbaa manaa sirri matiyoo bishaan obaasu ta'e, walqixa bishaan obaasu yoo ta'e, walqixa jireenya isaanii gaa'ila isaanii kunuunsu yoo ta'e, kaayyoof karoora yookiin immoo wanti yaadanii galmaan illee isaanii fiigaa. Yaada qulqulluu, sammuu qulqulluu, tasgabbiidhaan jireenya isaanii jiraatu. Namni waa hate nagaan qabu. Yeroo hundumaa birrachaa jiraata. Filannoon kan keenya nagaadhaan jiraachuu moo birrachaa jiraachuu wanta addaan jiru.
wanti iddoo hundumaa jiru isa mana kee jirudha boleetti koo. Wanti iddoo hundumaa jiru isa mana kee jirudha boleessa koo. Beekumsa nutti fakkaachuu danda'a, qaroomina nutti fakkaachuu danda'a. Please mana keessan warri haala kana keessa jirtan sirriimatti na dhaggeeffadhaa. Yoon dogoggoreen of galchaa keessatti of haa laallu. Keessatti sirriimatti hubannoodhaan haa deddeebinu. Bilbilaan taphachuurraa of haa qusannu. Bilbilaan dhokachoo taphachuurraa of haa qusannu. Haati manaan abbaa manaa isheerraa wanti dhoksitu jiraachuun qabu. Abbaa manaan haadha manaa isaarraa wanti dhoksu jiraachuun qabu. Yoo dhoksee rakkina guddaatu jira jechuudha. Akka kootti kun haqa jiru. Haqi yeroo tokko hin hadhoofti. Garuu yoo liqimsan nama fayyaddi. Yoo dhugan nama fayyaddi. Haqatuma hadhaa'u nama dhugu. Ijaa kanaaf waliif amanamaa, wal jaalladhaa, wal kabajaa, bara waliin fixinaa, sammuu walitti hin taphatinaa, walirratti hin qoosinaa, ofirratti hin qoosinaa. Namni kamiyyuu waa badaa hojjetee nagaadhaan jiraatu, sammuu nagaadhaan jiraatu hin jiru. Nagaa of hin dhorkinu, nagaadhaan haa jiraannu, nagaadhaan maatii keessan, mana keessan, gaa'ila keessaniif, haadha manaan abbaa manaa keef, abbaa manaan haadha manaa keedhaaf kabaja kennii, jaalladhu, amanamii waliin jiraadhu. Waan itti amantanii galtanitti amanamoo ta'aa, waliif amanamaa. Kuni kennaa hundarra caala waan ta'eef gaa'illi ulfina qabeessa. Wanta ulfina qabeessa kana akka salphaatti ilaaltanii, akka waan gatii hin qabneetti ilaaltanii, jecha babbadaan wal madeessitanii, arraba babbadaan wal madeessitanii maatii hunkuraa jirtan. Keessumaa warri ijoollee qabdan, warri maatii qabdan keessatti of haa ilaallu. Yaada kana keessatti hubannaadhaan of haa ilaallu. Yeroo nama fayyada, lafan bu'u, nama gargaara. Warrumti gaa'ila hin qabanne illee itti yaadaa galaa. Seeraan murteessitanii jennaan keessan deebiinaa. Kun wanta salphaatti murteessinu miti. Erga murteessinee itti gallee garuu wanta Rabbi jaallatu, wanta sammuu namaa eeyyamu, wanta nagaa namaa laatu, wanta tasgabbii namaa laatu godhanii darbuun wanta Waaqayyo jaallatudha. Bara walitti taphachuu dhiisuurraa haa qusannu. Wal tuffachuu, wal arrabsuu haalaan akka jalqaba guyyaa ishee argiteetti yoo arguu ni baatte har'a. Haalaan akka guyyaa jalqaba isa argiteetti yoo arganuu baatte gara sanaatti deeffachuudhaaf, wal kunuunsuudhaaf, qawwoo ofii yookiin caba ofii walii wal'aanuudhaaf tattaafachuu malee karaa biraan sammuu waliin taphachuun Rabbiin jaallatu. Akka obboleettiitti ijoollee xixiqqoo wal adeemtuudhaaf barumsa akka ta'uuf akka haadhaattis yoon jedhe hangafoolii koof akka yaadaatti dhaamsi koo har'aa kanadha. Dhaamsa nama fayyadudha. Yoon dogoggoreen of galchaa, akka irraa barattan, akka isin gargaaru abdii guddaan qaba. Baay'een keessan yookiin warri yaadi kun isiniif liqimsame yaada keessan irratti laadhaa, barreessaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa soorudha. Maatii ijaaruu, tokkummaa ijaaruu, jaalala ijaaruu. Sooshaal miidiyaa wanta gaariif qofaa fayyadamnu. Ulfaadhaa, horaa, deebanaa, dagaagaa, guyyaa gaarii qabaadhaa.